sargi tana cidha kana irratti argamanii annama gartee afaan baafatee hin dhaqinaan jira. صلاة الله على خير البرايا كايس مودد تنكني لبت بلد صلاة الله على خير البرايا محمد صلى الله عليه sargi tana cidha kana irratti argamanii annama gartee afaan baafatee hin dhaqinaan jira. Hin deemin adeero kun warraan tana dalaga kana jira waan kana daleenaati hin deemin. Hay aboo nama kana obboleessa kana sadoo kana wajjin nyaanne bileeso nama gartee guyyaa akkana kana yoo wartee bira dhaabbanne yoon bira dhaabbatame hayye sareen osuma beenu huba wajjin yeetiyan cidha gartee sadoo kana gartee kan milkooyne waan baay'ee deemaa ture jechuudha. Garuu tuudai arraan tana immoo ani gammachuu guddaan qaba. Video kana keessatti gartee waan jalqaba irraa hanga gartee ammaatti ta'e xiqqoo gartee irra deebiitiin takka adda saniif baasaa jechuudha. Hanga dhumatti hojiin turaadha. Video kana keessatti gartee waan baay'ee hubattu jechuudha. Video like share godhaa namoonni gartee yaasuu biraas subscribe godhin subscribe godhaatii maatii ta'a. Yaasuu jechuun gartee yeroo hundaa gartee nama dhugaati. Nama gartee hin fakkeessan jechuudha. Never hin fakkeessu. Qamisni kun kayyuma kan nama uffattan deema. Hoganju ani anuma jechuudha. Akkana gartee na biran jiru. Walawaa na biran jiru. Nama na faarsus, gartee na rabsus, kana rabsullee gartee ifuma rabs. Kana faarsullee immoo ifuma faarsa jechuudha. Ana akkasiin beeka. Dhiifama salaamtaa lan daganne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hojjetaa yaasuu biraa. Hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira jiraatu. Nageenya rabbii isin bira jiraatu. Sayidoon gartee saabni kiyya ani gartee baay'ee kan gammadee fi baay'ee kan gammadee jechuudha. Namoonni baay'een gartee kan isaan dhuftanii miimooriin gartee namoonni gartee viidiyoo kana dura ilaalee gartee akka adda baafatu akkuma beekamu gaa sayidoo gartee sargii isaa akkuma gartee sargii cila gooneef shirri gartee guddaan xaxamee jechuudha. Miimooriin guutuun gartee akkasitti jalaa hatamte jechuudha. Kaameraamaanonni gartee kaameraa lafa kaanii nyaataaf deemanii miimooriin guutuun akkasitti fudhamte jechuudha. Ni beektan gartee namoonni hin beekne hojjetatan xiqqoo rasiniif ba'uudhaa fi sanboota gartee hundi keenya jechuudha dhiphannee gaara kanneen jechuudha. Sayidoon gartee kaameraamaanonni gartee ni jira ifin dadhabsini gartee ifin lafaa isinitti dhiisan jee aboo bakka lakki mee xiqqoolee taatu gartee footoolee kaasuu hanga tokkollee gartee fuudhugeetiin gartee kaameraa qabadhee sagantaa sanarra ture jechuudha. Laffaatii meeqa booda gartee cidha san gubbaa dhageenyeewu. Gaafan gartee ani hoolaan badee lukkuun badee maaloo gaafan ijoollee gartee awwoomaan arkee jechuudha. Awwoomaan arkeen gartee dubbadha malee bilaashi gartee irraa fakkeessuudhaan dubban dhugatti. Waa hunda gartee dubbachuuleen gaarii miti. Lukkuun gaafa sana badde waan baay'eedha dhumarratti gartee cidha kana gubbaa dhageenye jira jechuudha. Cidha kana immoo akka gartee inni milkooyne waan baay'eedha taa'amee ture jechuudha. Ani mataan kiyya cidha san gubbaa irratti gartee akka hin argamneef gartee shira baay'ee gartee waan baay'ee gartee duubaan gartee akkaanan beezii ta'ee gartee arraan gartee biyyatti gabbuudhaaf deema bannaatti naman qabu maaloodha jinniidha xar akkaan gartee achirratti hin argamneef jechuudha. Shira baay'eedhaati gartee gogaan amma duubatti deebine golaallu waan baay'eedha jira. Cidha san gartee akka milkooyne waan baay'eedha ta'e. Viidiyoon guutuun waraabame fuudhame. Obboleessa inni gartee sayidoon kuni dhugatti biyya namatti waggaa meeqa laffee kara biyya galee asitti illee yeroo galu wacii baay'ee baasee daaraa ta'e takkan dakkaa ta'e dhugatti sayidoo jechuun nama gaariidha. Yeroo gartee waa'ee sayidoo dubbadhu isaa fi gartee sumayyaa gartee adda baasuudhaaf miti beekadhu. Waanuma gartee dhugaa jirtu sumayyaan jaartisaati dirqama kabaju qaba haadha maanitti. Garuu sharaa yoo hayyamteef haa fuudhu. Isiillee gartee hayyamteef haa fuudhu. Xayyib waan tanatti seena jira. Keessaa boo dadhabee jira hayyamal godhare akkuma goone keessaa baasuudha. Seeneetuma gartee hanga tokkollee ta'u gartee waan takka yeroo seentu takka asiin seentaa takka hangasi seentaa takka ammoo hangasi seentaa jechuudha. Sayidoon immoo qaama guutuudhaan seene waan takka inni bifannee jechuudha. Balaa kana keessa jechuudha. Akkamitti keessaa baasan dara himan tana. Haya sargi tana cidha kana irratti argamanii annama gartee afaan baafatee hin dhaqinaan jira. Hin deemin adeero kun warraan tana dalaga kana jira waan kana daleenaati hin deemin. Hay aboo nama kana obboleessa kana sayidoo kana wajjin nyaanne bileeso nama gartee guyyaa akkana kana yoo wartee bira dhaabbanne yoon bira dhaabbatame hayye jalqaba irraa hanga mati hojiin jirra lakki hafuun qabu jeen deemee jechuudha achirratti hirmaadha jechuudha. Viidiyoo akkuma isin jee ani kaameraan qabee jiruun hanga tokko ni waraabee ani mataan kiyya jechuudha. Viidiyoon gartee waraabee akka gartee dillee ta'u akka gartee formaat ta'u yaalanii dadhaban. Ani garuu nama abaloo jedhin dubbadhu booda gartee ifa ni baate jechuudha. Yaasu viidiyoo gartee si bira jiru dillee godhe
yookaan immoo miimoorii gartee sanii formaataatee jetti calleessee yeroo naan jedhan maaliif gariin dhufee maal naan jedha yaa sa'aatii bumoo seedoodhaatu gartee birrii si kafalaa kanaaf seedoo gortaa seedoo wajjin oneetta no ani Sumayyaa fi seedooleen gartee naaf tokko garaagarummaan qaban garuu hanga danda'u seedoon jalqabarallee gorseen jira saniif cidha kana gartee milkeessina jechuudha alhamdulillah ani viidiyoo gartee na bira jiru waliin qabeetiin itti yaadee akkamitti gartee edit goone tolchine gartee hawaasaaf dhiyeessinaa jechuudha. Seedoolleen gartee sammuu rabbashintee jirti na dhagoo waan anjuun gartee lola malee waan biraa na dhagoo viidiyoo kana gartee itti mayannu bakka anumaa fi gartee daleeduun gartee biroo keessaa daleeduu jira seedoon qaxara jiru. Taa'ee hanga tokko viidiyoo ifii halkan taa'ee halkan guutuu taa'ee ifii idii godha bulee sirreessee cheek godhee Sumayyaa namoo achi maal gatti yoo viidiyoon gartee si na bira jira jettu kun gartee gadhiifame anaa fi ati adabooda never waliin dubbisnu lola Sumayyaa እንደዚህ ለምተ ተረጋጊ wanna kun tahee waan taame immoo wanni godhamu hin jiru viidiyoon gartee na bira jiru gartee waa xiqqishoo hanga kana gartee namni kun gartee abbaa manaa keeti atilleen gartee sirraa suma jaalataa lubbuu sii dhaba gama sirraa deemu hin qabu biyyi guutuun gartee khiyyibduu faradduu ni khiyyibdan sobdan hin jecha jiranii rakkoon qabu baqa maallaqa baay'ee dhabbee ni beektaa abbaan manaa kee kun gartee maallaqa baay'ee gartee si baasaa jira ni dhageessa viidiyoon gartee hanga kuyyoo gadhiifame rakkoon qabu bannaati Sumayyaa taragaagi abadan ani never waan ati jettu dhumadha goote jechuudha. Dhumarratti maal hin jee halas balumaan feetaa buutu malee gaanii silaa kun namni biraallee gartee jechaa jira. Viidiyoo si bira jabeessitee gadi hin dhiisin miimooriin baddejii naan jechaa jira. Isinis Sumayyaallee gartee akkanatti kanaafuu ani gadhiisuun qaba halas. Obboleessa keenya kun Seedoon kuni laffee jira maallaqa baay'ee kan jira. Viidiyoon kun gartee gadhiifama qabaadha bakkaanis. Never gartee waan namni jiru dhagahuun qabanis ifti murteessa jechuudha. Viidiyoon na bira jira na bira jira Seedoodhaan. Seedoon gartee viidiyoo kana gartee hin amanne jechuudha. Viidiyoo kan amma gadhiifame kana inni quban qabu hin amanne jechuudha. Akkasitti idii godhanii gadhiisa jechuudha. Saniif Seedoon gammachuu addaa keessa jira. Gammachuu addaa keessa jira. Ammallee shira baay'eedhaa jira. Yoo gartee inni ammaan tana sargi tana godhee yoo gartee asii hin deemne ammallee waan biraa ka'a. Waan biraa ka'a. Hundaan fura beekalchu. Namoonni ammoo gartee ati maallaqa isa irraa nyaattee nan gattani ani nama gartee ifin jiraatu nama gartee dalagatee fataa zinaa jee alhamdulillah ani hani nama jechuun summaaleen nama kiyyoo namarra jiraate malee kanamaan andarran jiru ani nama gartee na goree deemu gaafa dhoofetan ni beektan namni gartee na gorsanii beektan jechuudha dhugaa nama gartee saayibaa yeroo wal dhufu beebi gartee wal afeeruu fi gartee haajaa wal gartee wal baasu waama jiru kan sanachi ammoo Seedoon maallaqa nyaachisaa maallaqa baasaa fi yeroo jettan akkasitti yaadina ani nama gartee ifindee finfinnee keessatti gartee daaraa ta'ee alhamdulillah gartee ammaan tana fataa jazana jiraatu alhamdulillah rabbi fenna gaw nama beeta waan intaane manja sanif Seedoon obboleessa kiyya saahiba kiyya Seedoon gartee nama gartee fakkeessuun beenasi ani nama kana yoo gartee arran taaneef yoo mintaaf viidiyoo gartee na bira jiru itti yaadee itti dhiphadhee if eeggannoon gartee qopheesse akka isin gartee soba jettan kijibduudhatan paraankiidhatan maal jettan hunda jechuudha dandamannee kunoo dhugaa ta'u isin garsiifna jirra. Kanaaf namni waan fudhallee hojii sayyoo namoonni gartee asumaan dhiifama namoonni gartee keessan dhuftanii dhugatti ati gartee nama dhugaatii jettanis galatomaadha. Hundi keessan galatomaadha. Dadhabbiillee hin baafanne waan baay'een jira. Yoon haasawa keessatti dongore dhiifama godhaadha. Seedoo fayyuun gartee horaa bulaa isin jennaan deebanaa milkaawaa lamataa ciisaadhaati 40 ta'a haa eenyu sun dorga. Rabbiin gartee isin kanina isuma guddisaa jiru. Sumayyaan ammoo haadha mana Seedooti. Kabajamtuudha jaartii jalqabaati. Isin ammoo foqaaraasi iyuun janimi saniifuu bakka qabdee jechuudha. Kabajamtuudha. Seedoon ammoo gartee ayyuu fuudha jechuun Sumayyaa gartee dhiisichuudha miti. Wanni jiru kana waa'ee gartee intaloon miimoorii fuutee baddee immoo sana ammoo waan gartee fuuluma dura irra geenyu ta'a. Miimoorii fuutullee gartee isumatti bakka gadhiifame jira sarkiin. Wanni gartee isin yaaddalee ni milkooyne. Intalo san gartee Sumayyaan haa ergitu yookaan namni biraa haa ergu rakkoon qabu garuu nuti gartee hanga hin deemetti cidha gartee saahiba keenyaa milkeessina jirra jechuudha. Alhamdulillah waa'ee gartee umariitii fi ijoollee kaameraamaanota sun gartee umarii fidee umar ammoo miimooriin hatamuu kana ani gartee waan irraa beekuun qabu jeeti waakkataa jira. Seedoon gartee na tumsiisee nama natti ergee na tumsiisee jechaa jira. Garuu Seedoon kana ni godha jeetilleen ani yaadu hundaafuu wanni jiru kana guys ani gammachuu keessa gartee waan jiru laalan jira
galatooma ulfaadhaa viidiyoo laayik share godha. Namoonni gartee cidha Sayidoodhaa gartee hin daawwatin Adaamaa tuubiif irra galaatii daawwadhaadha. Akkasuma immoo YouTube gartee SCB Baba Sajuu Amaariffaan kan gadhiifamu achirra galaatii daawwadhaa isin jaa. Galatooma ulfaadhaa baay'ee isin jannaa baay'ee isin kabanya viidiyoo laayik share godha. Namoonni yaasuu biraa subscribe gootanii maaliin ta'in subscribe godhatii majlaadha. Kuma dhibba galuuf xiqqoonnoof inshallah nutillee yoo rabbiin jee gama biratti ce'uun keenya nafa. Namoonni viidiyoon gadhuma daawwatan lakkoofsa tokko barreessa. Assalamu alaikum. Ma come si c'era? Come si c'era? السلام عليكم